garuu yeroo kanatti daa'ima galchuudhaaf natti ulfaata. Eegatiin galchine ammaal godhuu danda'a. Je'ee biyyee lafaa qote. Maal godhuuf? Daa'imatti awwaaluuf fardumaan biyyee akaafaa tokko jira. Akaafaa san fudhatee fardumaan dachii qote. Daa'ima narraa fuudhee. Dhugumatti ilmoo lubbuu qabdu awwaaluuf moo? Eeyyee mucaan gaafa sanitti baatii ja'a cimee jira. Anis hin galchuudha. Innis hin galchuudha. Eegatti hin galchine an awwaalu malee fayyaan tiyyeen jirtu. Je'ee lafa qote. Ati ammaan tana ni awwaaltaa je'een amansiise. Eenin awwaala. Hayyee deemnee awwaallaa je'een karaa bakka itti awwaaluu sanitti mucaa fuudhee deemeen. Jala deemeen. Gaafa bakka ittiin deeme san ga'u anillee mucaan akka awwaalamu hin jaalatu. Inni garuu baay'ee jaalata. Ishi awwaala je'een mucaa borsaa garatti hin baatanii hin qaba. Borsaa saniin hin baadadha gararratti. Kazaa acha mucaa buusee itti kanne. Gaafa na mucaa buusee itti kannu mucaa fuudhee boolla keessa kaa'ee biyyeetti deebisuu eegale. Itti dhiisee awwaali rakkoon qabu je'een ilaale. Beekaa akkas godhaa ture malee hangaraadhaanii miti akkuma inni daa'ima kanaaf hawwuu fi akka inni na sobuudhaaf takka bakka yaannin na doorsisu waan jedhamu tokko jira mire. Akkasitti yoo na doorsisu ta'uu awwaalu je'een fuudhee itti kanne. Inni illee namarraa fuudhee mucaa lafa keessa kaa'ee awwaala. Awwaaluu gaafa inni kara fuulaa awwaalaa ol fidu itti kofale dhaabbadhee itti kofalee jennaan maaliif na kofalta je'ee akaafaa na darbate akaafaa biyyeettiin deebisaa jiru san. Awwaali inshallah rakkoon qabu awwaali je'een. Kazaani awwaalee je'ee mucaa bakka inni awwaalametti biyyee miilaan itti deebisee irra dhaabbatuudhaaf achitti irra dhaabbatee ajjeesuudhaaf yaalii guddaa godhe. Duuba itti maramee iji ummata tokko jira Arsii lixaati. Mazraa keessa dalagatan maal taate mustarii ajaanii fiigaa dhufan. Akkatti ilmoo narraa fuudhee ni awwaala je'e. Gaafan jiru achuma dhaabbatanii ummata Arabaa yaaman. Seerri Yamaniidhaa baay'ee cimaadha. Akkana godhi jennaan kun muslimaa miti jaanii mana hidhatti dhiyeessan. Kazaan daa'ima kiyya duraanuu garaan hin kannine isuma yaalaa jira yoo na doorsisullee taate haa godhu jee beekaan laaddeef malee geenarraa eeggamuu miti gee haadhummaatii miti. Kazaa daa'ima kiyya fudhadhee manatti deebi'e. Uffata isaa fuudhee uffata kiyya dhiisee uffanni baay'ee heddummaata waan ta'eef ani yaa uffata lamallee dhiqadhee jijjiirrachuun hin danda'a jee shiita sadi qofa fudhadhee kan isaa shaanxaa tokko guutuu fuudhee kara mana dallaalaa deebi'e. Iddilimsiidhaa wajjin fudhadhee uffata kiyya guutumatti gatee dhufee mana hojii akkuma nan dhufetti osoo giseen akka makiinaa raagabbuu ummanni Arabaa dhufe. Ummanni san baay'ee fagaata. Sa'aatii 4 deema mana dallaalarraa natti manii turan. Fagaachuuf naaf je'ee jala baafadhee fagaadha. Akkuma nama tokko dalagatuun mucaan kun ni guddatee baay'ee guddatee deemuu eegale jilbaan mucaan baabaa ja'a. Najaan baabaa ja'a. Baay'ee abbaayaa. Kazaa hujirraa bee mana geeleetii yaa dhufe. Mustariyaan dhuftee dhageenyaa mana geeleetii. Abbaa uummanni Arabaa sana akkam godhan? Hanga hidhanii achirraa bee karaa taaribaa deemee taaribarraa illee qabamee gad deebi'ee lammaffallee taaribee hojii seenee achi jira. Anis kuteettiin quba qaba biyya galeettiin dhageeyuu akka kijiba namatti. Garuu inni hin qaban. Daangumarraa deebi'e malee daanguma Suudiitiif Yamanii kanarraa deebi'ee magaalaa Adanitti bu'ee Adanirraa Maarib bakka jaamtu jiraan namti. Achirraa bakka amgeeleetii bira dhufee jennaa mustariyaan dhuftee dhageenyaan achitti natti dhufe. Gisee dhufu mucaan afuriin deema. Mucaan abbaa yeroo sanitti. Baay'ee abbaayaa. Waa'ee haadhummaa takkaan yaameen beeku yeroo sanitti amma yoo ta'e malee waa'ee kiyyaan dubbatu mucaan. Garuu abbaa deddeebisee yaama bakka. Amma jeenjoo sa'aatii 24 waa'ee abbaa afaaniin buufatu. Beekee osoo hin taane amala ijoolleeti. Abbaa jechuun amala ijoolleeti nama hundaa beekaa. Gisee afaan baru yaa. Ati gisee abbaa ijoo kana si dhagahama. Ati si dhagahama garuu gisee abbaa yaa mukaan. Waan irra geessu waan beektu jecha bakka si dhukkubsa ati zaada sanaati. Ani bakka garuu wanti ittiin saalfanne tokko ni malee wanti hin dhaliniif wanti na saalfachiisu hin jiru. Biyyatti illee galu itti illee hatu
bakka anumaan guddifadha mana namaatillee dalagadhu jee waan hin karoora qabuuf waa'ee abbaatillee miila jala dheetiin jira yaa miila jala dheetiin jira na keessan jiru garuu gaafa inni abbaa isaa yaamu osarra bira jiraate silaa fuudhee hammata akka abbaa tokkotti je'ee yaada. Ani akka mataa kiyyatti abbaa kiyya baay'een jaaladha inni sababa jaartii biraa qabuuf waan nu jibbuuf yoo ta'e malee an abbaa kiyya kan qabu hanga irratti. Anilleen akkuma abbaa kiyya jaaladhu abbaan ilmoon kiyyalleen abbaa jaalata garuu gee abbaa biraa dhabe wantan je'eef baay'een gata gizeenni isa yaadu. Bakka yeroo sanitti abbaa mucaan jennaan baay'ee reebee fuudhee mucaa deemee achumatti narratti gatee haphaazaa uffata haliiba bitee fiifiti. Achirraa nu jidduu haasaanii itti deebi'e. Waan hin jaalala daa'ima kiyyaa qabuuf waan hin garurraa illee hin qabneef itti deebi'e. Kazaa itti deebi'ee jennaan hojii gale. Innis ni hojjeta. Ilmoo isa bira dhiiftee hojii galte ammoo? Laa hin dhiisu. Leesh dhiisanii alcheessa. Sodaadhee bara. Yaa daa'ima. Inni sodaadhee bara. Daa'ima gaafa inni narraa rafe ittiin dalagaa gaafa inni na dide hojjedhee baadhadheen hojjedhaa nyaatas na daafas akkasuma waliin dalagaa garuu mana sana hojiin baay'ee cimaa ji'a tokkoon dalagee baay'ee humna dhukkube daa'imaa wajjin as biratti gaafa nafsu dadhabu nin galee mana yaalaattis nin deemee ammas deebi'ee hojii biraa deemee gaafa hojii biraa deemu inni na harka dhukkubsatee ammas hojiirraa bu'ee deebi'e. Gaafa kanas haadhuma yaalaa hin geessu naan jedhe. Maallaqaan suuqissa jaladheen qabateef achirraa maallaqa qarshii 80,000 achii baafadhee karaa mana yaalaa fudhadhe. Gaafa achi deemu tola na akkamte arabdittiin. Daa'ima qabdi waan ta'eef fiifis achi keessatti. Okay. Kayishii deemus faadaa tola na akkamte. Kazaa achitti kittibaatii takkaa jira ta'a. Bakka hanga hoggaa takkaatiif ji'a 3 akkuma Itoophiyaa ittiin fudhatanii jira. Achittis kittibaatii numan godhaa fi mazaggabbii takkaa jira. Waan taateef illee beeku useetuma mazaggaba bakka waan dhufe hunda biran dabran akkuma ilmoo arabatti dhufanii sajjalabanatti waa'ee sana. Kazaa achirraan kan hafee guyyaa tokko akkuma tasaa ani alan ture daa'imni mana ture. Mana keessatti taa'anii miciyoo baxxee tana fuutee biyyattiin hin galin maqaasi nyaatti je'een obboleessi isaati. Ani baxxina kiyya takka ittiin gaddeen beeku hangaarratti ittiin boonuu malee maaliif jennaan kana maal liqeeffadhu waan ta'eef rabbii kiyya siin komadhu bakkaan funyaan furriidhaan baafadhus waan hin qabuuf natti hin dhaga'amu jechuma barbaadeeti. Jechuu jennaan bakka ati maaliif jecha kana jette baxxinni akka uumaa rabbii ta'e ni irraanfatte garuu kanaaf jeetillee isattillee hin dubbadhu. Baxxinni kiyya eenyuyyuu hin ilaallatu. Anaaf baadhatee deemu fokkina kiyyas se'ee koflumaan bira hute. Maallaqa ittiin taari bunaa alatti maallaqa qashinarraa karaa riyaala suuditti qayyarate. Natti hin himne ture. Namni wayii arkee dhufee naa hima. Kanallee maaliif gootee hin jenneen? An daa'imni kiyya naa guddatu irratti yaada qaba malee waa'ee isaa yaadan qaba. Ammaan tan akka daa'imni biraa hin dhufne if hoogganeen jira. Gatiin kana ta'eef garuu wanni hundi ni dhabamu. Bakka yoo na jaalatte na faana gali. Yoo na hin jaalanne daa'ima kee akka feete godhi naan jedhe. Akkan fedhe godhuudhaaf daa'imni kun ilmoo dhiiraati. Haa ishii ni galchina jee anillee maallaqa hangan qaburraa riyaalatti qayyaradhe. Ati dubartiidhaaf oolsilleen karatti siin fattustu jee riyaala guutuu natti kanne. Silkii dhuunfa keenyattis daa'imninis silkii takka takka qabna. Daa'imninis silkii takka qabna. Kazaa kara biyyaa deemuudhaaf uffata keenya hundumaa sirreeffannee magaalaa Maaribirraa karaa magaalaa Adan dhufne. Karaa magaalaa Adan dhufne. Gaafa Adanitti dhufnu namni baay'ee heddummaata waan ta'eef ni dhabe. Mee asitti gurbaa ilmoo tantee sirraa ajjeesuudhaaf haggas isteeppii haggasan deeme akkamitti dandeesseeti garaa kamiin amantee isa kana wajjin ammallee deemu jirta garuu. Garaan gaafa sana amansiisa osoo hin jaaladheen taane fakkeenyaaf
Ilmoon dhiiraa hin bareeddu. Shamarri gaafa waggaa 10 geesse sirraa bakka qabatti. Ilmoon dhiiraa akkasii miti. Bakka kanatti. Ani isaa wajji jiraatuuf osoo yaada hin qabne hundee isaa qoftii baruudha yaalii godhe. Hundee isaatillee barachuu hin dandeenye eegasiin baradha malee magaalaa adanitti dhiisee hote. Maallaqa bakka takka kafalallee akka nan isa jiran gallee doonii bira irratti immas maallaqa awwalatee fe'ee hote. Maallaqni isaa irra guddaan narra jira. Na dhiisee eeganni kutee amma doonii Amadoota ja'amtu namni hin beekne hin jiru warri addunyaarra jiru achi beeke. Gaafa achi ba'u adanii fi hayyuu fi bakki bishaanii baay'ee addaan fagaata. Baay'ee adda fagaata. Makiinaanuu sa'aa amna bakka yaannin sa'aatii halkanirraa sa'aatii 6tti buunee ganama sa'aatii 6tti dhee. Achirraa zabaadii mucaa nyaachisu takka hin qabaanne ni titaa yoo sii gale. Naannoo ni titaa. Beeka zabaadii beeka. Daa'ima isa nyaachisa waan ta'eef isa san magaalaa hayyuutti bu'ee isa san bishaan qabbanaa keessa godhee akka irraan dachaan midhaan hawwaan ijoollee irraan dachaa miree harmi hawwaa naannoo hawwaa qabbaneessee hawwaa duuti waan ta'eef maan kaan nyaachisu jira. Bakka san eedaa isaan achitti bu'anii maallaqa saniif na eeggatu turan. Waan kafalatanii deeman dhabanii. Michoon biratti bu'an ijoollee Harargeeti. Nama na beekulleedha, nama ishii beekulleedha. Warra biyyaati. Garuu isin akkasitti beeytee hin buufne ijoolleen beeloytee yennaan ol galchitee nyaatatte kan ta'e dhiqadhaa bishaan baaraatillee jettee ol galchite. Ammaan tana bar jaartiin takka dhufee maallaqa ishirraa fudhadhaa hunda osoo teesseeti mucaa tokko nyaata nyaachisu jirti je'een. Mee jaartii ta'e ni ilaala jettee dhufte gaafa dhuftu naaf michoon wal beeyna. Saayiballee ta'uu baannu yaannin akka nama tokko warra ganta keessaa nama beeytaa miire akkas ta'u. Michoo umareedhaan humna gaafayyaadhaan jette jaarsa kee bar mana kiyya jiraan jette maal godhe jennaan bara akka beelaanii akkatti taanis eegu jiranii naan jette. Hayee ammaan tana jala dhufee inni yeroo kanatti magaalarra jira naarkee ture anillee mana isii nageessite michoon baay'ee nama nagaa turte. Kazaa daa'ima kiyya fuutee narraa dhiixee fi uffata qayyarteef anis shaawora seenee dhiqadhee nyaata nyaachistee anillee nyaata nyaate. Qabbaneeffannee wayita jennu michoota na maaliif gattee michoon kun daa'imaa jetteen. Hin ganne bar anoowwa kanas hin danda'u adam baay'ee oowwitissaniif hin gate je'een. La arsiin akkasii miti arsiin baay'ee baalageedha jetteeni bira kutee yennaan mucaan uffata isaa fudhatee namaa waliin deema waan ta'eef numa kute hin dubbannee numa kute. Anillee riyaala suudii san fudhadheen jira harkarraan qabaa silkii isaatillee tabiraa fudhadheen harkarraa qaba. Inni silkii yamanitti itti fayyadamu qoftii fi uffata isaa qoftii harkaa qaba. Ka'ee dheqee qayyimas garuu warqii tana kan kabajaan ittiin dheqin isa dura waa'een bultii qabuuf warqii tana tagurraatii fi taqubaa irraa harkadheen jira. Uffatallee gayaa gargaarsallee gayaa irraa harkadheen jira. Waan biyya keessa godhamu hundumaa irraa harkadhee garuu warqeen akka biyya keenyatti hin jiru birrii jira. An garuu yamanii kana magaalaa guddatte seen gaafadhe. Garuu gaafadhee jennaan numan harkadhe. Garuu yamanii Itoophiyaa hungeessu garuu an gaafadhee numan harkadhee waan dalagaa achi keessaa qabuuf mucaa anumaaf godhe. Osoo jennu du'aan godhadha jee mana yaalaa dhaqe. Ati muslimaa miti naan jaanii doktorotiin na dhorkite. Garuu daa'imni ni dhufe. Gaafa daa'imni argamu jijjiiramni yaa'u jaalaltiinis ni dhabamte. Bakka ani hin beeku warqiin kiyyas na jalaa hatame warqis ni dhabe. Warqii kan keessanis jalaa hatame. Jalaa hatame eegasiin fichisiise malee. Hayaa. Kazaa daa'ima gaafa narfadhu daa'ima kana hanga garaa jiru. Baay'ee wanta nan hin baasa jiru baay'ee rakkata. Wayita nan isaan wallabee mana dallaalaa dhufu mana yaalaa deemsee na laalchisa. Jaartiin biyyaas dhuftee du'aa qayyi masqala irraa fudhatte tanaan naaf iskeen akka wal dhabnutti jee himata. Anis daa'ima fedhiinsan qabu. Inninilleen haanuma jiru malee anaat deemaa fi malee fedhii daa'imaan qabu. Garuu daa'imni gaafa dhalatu ji'a takkaa fi guyyaa 15 ciisee. Achirraa balumata isaa mana keessaatii wal dhabne. Gaafa wal dhabnu
karaa mana hojii fudhadheen deeme daa'ima. Gaafa dhufu hojii baatii tokko gaafa dhufu yaa jijjiiramni mana keessaa waan jijjiiramni guddaan mana keessaa fuulli na garagalee fi baatii takkaa fi bulii 15tti karaa hojiidhaa daa'ima fudhadhee deeme. Gaafa namaan tana hojiin baay'ee. Eegati daa'ima harkatteen booda inni bakka si jijjiiramuu si tuffachuu bakka ganaa booda gar tokko illee tu jedhee waan yaadeef si jijjiirame moo maaliif si jijjiirame moo? Inni yaani isaa atis dalagi anis nin dalaga daa'ima kan takka si galchaa takkiinaa galchaadha ana badan muraa mataa kiyyaa inuma hin deebi'u Itoophiyaatti je'eentiti bakka jaalalaan hojii jiraachuu feenaan daa'imni kun akka awwaalamutti naan jee maaliif awwaalama sababni isaa yoo jeen dhiyeesseef waan si jaaladhuuf si wajjin hin jiraachuu barbaada.